kallattii gar dubbii waaqayyo deemna dubbii waaqayyo ka hardaa akka waliin barannu ganam kan waaqayyo keessi kiyya guute isa caalu qabachuu waan jedhu gubbaatti dubbachuu barbaada isa caalu isa tokkicha qabachuu waan jedhu gubbaa dubbadha maqaa waaqa bara baraan eebbifame haa ta'u waaqayyo wanti hedduun odoo jiru waan hedduu keessatti immoo waan caal tokko haa'eera ulfinni isaaf haa ta'u sagalee waaqayyo keessa Efesoon 4 ergaa gara warra Efesoon 4 tokko aga ja'a diinamtana alta sagalee waaqayyo akkasidha ani dubbisaa rakkatina akkuma abdiin waamichi inni isinitti waamamtan tokkicha ta'edha dhanni tokko hafuuris tokko gooftaan tokko amantiin tokko cuubaan tokko waaqayyoof abbaan hundumaa immoo tokkicha jedha maqaa waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u waaqayyo abbaan keenya gami tokko fayyinna gami tokko cuubaan gami tokko hafuura gami tokko waamichi gami tokko jira jedha sagalee waaqayyo harda sagaleen waaqayyo isa caalu isa tokkichi kana jireenyi keessan keessatti akka san qabatanii fi waaqayyo nu gorsuu fi nu dubbata maqaan isaa bara baraan eebbifame haa ta'u sagalee waaqayyo keessatti yoo laaltan wangeela Yohaannis 3:16 gubbaa deemnee ilaalle waaqayyo biyya lafaa waan jaalatee fi ilmi isaa isa sadaffaa ergee jedha hin jiru ilmi isaa isa kami isa tokkicha suni ergee jedha maqaa waaqa bara baraan eebbifame haa ta'u warri ilma isaa tokkicha Kiristoos Yesuus kanatti dhugeeffate sagalee waaqayyo waan jedha warra maqaa isaa dhugeeffateef ijoollee waaqayyo akka taaneef waaqayyo aboo aangoo warraaf kenne kunin fooniif dhiigarraa hin dhalanne kunin waaqayyo irraati dhalatanii jedha warri maal tamanan warri maqaa waaqayyo tokkicha tamanan jedha sagalee waaqayyo aangoo ijoollummaa argatanii jedha ameen ameen wanti yaadii waaqayyo fedhiin waaqayyo karaan baasuma waaqayyo karaan fayyinne waaqayyo kan waaqayyo garaan isatti gammadu maali eegee jenne ilma isaa tokkichatti Kiristoos Yesuus kanallee hardallee bara baraan sunum kan ta'e fayyisa kan ta'e baasa kan ta'e jiraata kan ta'e dandaa kan ta'e haleluuyaa dhiigi isaa isa qulqullichaan hardallee kanallee borillee bara baraan haleluuyaa nu qulqulleessuu kan danda'u isa tokkichi kana keessi keenyatti eenyummaa keenyatti yeroo hundumaa moosisuu qabna maqaan isaa bara baraan eebbifame haa ta'u iccitiin nama waaqayyo ta'uu guddaan tokko yaa saba waaqayyo yoo santime namooti hedduun lafkan gubbaatti maqaa waaqayyo yaamu namni lafkan gubbaatti dhalatee wanti inni waaqeffatu gosa hedduun loona ta'e waaqa jedhanii waan waaqeffatan yaaman ka dhagaa waaqeffatullee waaqa jedha ka gaara waaqeffatullee waaqa jedha ka caraqa ka mantana baatii waaqeffatullee ka aduu waaqeffatullee ka rooba waaqeffatullee ka mantan waaqa didiqqaa harki namaan hojjetamu waaqeffatullee waaqa waaqeffannaa jedha waaqa dhugaa akkaataan nuti waaqeffachuu dandeenyu isa tokkicha kunoo ka ani jaalladhe isa kana eenyu dhagaa isa anaaf dhagaa ka jedhe yoo jireen keen keessatti ol kaafne kabajne eebbifne barri keenna yaadi keenna jechi keenna keessi keenna guddinni hafuuri keenna inji jirama maqaa waaqaa bara baraan eebbifame haa ta'u yeroo namni dadhabuu jalqabu yeroo maqaan Yesuus Kiristoos jedhamu nam keessatti dhaamaa deemu seexanii nam dabsachaa deema kanaaf yaadni waaqayyo har'a nu hidhachiisu maali isa caalu tokkichi kana haleluuyaa kabaja ulfeessa waan jedhu maqaan isaa bara baraan eebbifame haa ta'u bara maanta kee jirru han keessatti addunyaan kun geenneerraa beekneerraa dammaqneerraa nutu sivilaayiziidha kanaaf yaadii waaqayyo naammalee namni tokkollee gara waaqayyo dhufuu hin danda'u jechuun deebi'anii laalamuu qaba karaa sadii afur jiraachuu qaba ka gara waaqayyo nu geessu jedhanii warri waaqayyo gorsuu barbaadu filoosofoorati tokkoof lama miti garuu sagalee waaqayyo beekumsaa fi
filosofii biyya lafaa duwwaa tocheera jedhe. Maaliin duwwaa tochee? Wangeelaan duwwaa tochee. Warra hin gallee fi badiidha. Warra fudhateef immoo humna beekumsa Waaqayyooti, qarummaa Waaqayyooti jedhe sagalee Waaqayyo. Maqaan Waaqa bara baraan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen. Wanti Waaqayyo namarratti faradu keessaa inni dursaa wallaala dabaaf cubbuu kenna miti. Dabaaf cubbuu kennaaf ka du'e, dabaaf cubbuu kenna nurraati qulqulleessee ijoollee Waaqayyo duratti warra hirduu tokkollee hin qabne tochee nuuf Waaqayyo gidduutti boolla jiru guddaa suni kan duuche fannoo gubbaatti namaa fi Waaqayyo kan araarse Kiristoos waan ta'eef Waaqayyo maalitti namarra farada dhuma biyya lafaa gubbaatti maqaa Waaqayyo isa tokkichatti maqaa ilma Waaqayyo isa tokkichatti waan hin dhugeeffanneef isan irratti faradameera jedhe sagalee Waaqayyo isiniif dubbisa. Baay'ee wangeela Yohaannis 3:18 gubbaa deemtanii galaaltan sagalee Waaqayyo akkas jedha. Ilmi isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma Waaqayyootti waan hin amanneef ammayyuu itti faradameera jedha. Namni ajaa'ibu kan Waaqayyo si faradamu dadhabbii kan keerraa akka ka'e miti. Kan Waaqayyo si faradamu beekumsa kan keerraa akka ka'e miti. Kan Waaqayyo sitti faradu Waaqayyo ilma isaa tokkicha maqaa ulfinnaa kan kenneef kana maqaa ilma Waaqayyo tokkichatti waan hin dhugeeffanneef sitti faradameera. Yoom sitti faradameera? Amma sitti faradameera. Warri immoo maqaa isaa tokkicha kanatti dhugeeffate firdii jalaatii ba'anii birmaduu ba'aniira jedhe. Maqaan Waaqa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yaa saba Waaqayyo yeroo hundumaa keessi keessanitti Yesuus maqaan jedhu kuniin gooftaan gooftota kuniin isan keessatti hin dhaamin. Haalleluuyaa. Ameen ameen. Iddoo ulfinnaa iddoo kabajaa Yesuus argatuuti. Yesuus yeroo hedduu deddeebii dubbadheera. Fulaa hojja kennaa yoo atin Tiraamp jette rakkoon tokkollee hin jiru. Yoo atin warra maqaa qaban malakkoota yaamte rakkoon tokkollee hin jiru. Mahammed jecha odoo oolte rakkoon tokkollee hin jiru. Budaa odoo jettee namni si gaafatullee hin jiru. Garuu atin Yesuus jechuu jalqabdee jennaan yeroon sun warningi si kennan. Yeroon sun si yaaman. Maqaan Yesuus maqaa lafaaf gubbaa tochoosu. Maqaan Yesuus maqaa jilbii cuftinu jilbeeffatuuf. Maqaan Yesuus maqaa arrabni cuftinu gooftummaa isaa labsu. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf Yesuus eegi jettan namni tokko kanaan dura fuula hojjete deebitee maqaa kan namarratti hin yaaminii jedhe. Deebitee namarratti maqaa kan hin yaamin. Maqaan ammaan tana isaniif homaa hin ta'in kan Waaqayyo garuu afur isan keessatti dhangalaasee isan keessatti dhaabu kunini maqaa irree qabeessa. Maqaa irree qabeessa. Dureegi namni gufatu maqaa abbaa isaa, maqaa haadha isaa, maqaa haadha mana isaa yaamaa miti. Gufannaan sun namni oolcha hin oolchu. Kan badii jalaatti nama oolchu. Maqaan hin jijjiiramu, maqaan hin dadhabu, maqaan hin doon, maqaa beekumsi hin jijjiiru, barri hin jijjiiru, haalli hin jijjiiru. Maqaan jiraatan feene moo fedhuu baanne nu galmoo nu galuu baate maqaan maqaa cufu caalu ka aangoo cufaa aangoo guddaan maqaa Yesuusitti maqaa Waaqa bara baraan kan eebbifamaa ta'u. Kanaaf ganam kana maqaa Yesuus isa jiraata kan of keessatti gabbisa. Maqaan kun maqaa tokkicha sagalee Waaqayyo ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen ameen. Sagalee Waaqayyo keessatti eenyullee Waaqayyo argee hin beeku. Garuu Waaqayyo ka ture ilmi isaa tokkichattu isa maal toche nuu diidessee nuu ibsee jedha. Har'a dhugaan Waaqayyo isanii ife. Har'a wanti samii, wanti hafuura, wanti Waaqayyo, wanti isaniif himuun hin barbaachifne sagalee Waaqayyo waan jedha. Eenyulleen isan barsiisu akka isanii malletti hafuurri Waaqayyo isan keessa isan barsiisa jedha. Maqaan Waaqa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Isan keessa beekumsa eenyummaa Waaqayyo allaattochee haleluuyaa kan beektaa beekumsi isaa isan keessa dhangalaase hafuurri Waaqayyo isan kee waan jiruuf nu kanaaf Yesuus dhugeeffachuun nu kanaaf
Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Afur Qulqulluu, Waaqa tokko jechuun nutti ulfaatu. Maqaan isaa barbaraan kan eebbifamaa ta'u. Maaliif? Afurri Waaqayyo nu keessa waan jiruuf. Ameen. Namoota bira deemtanii Waaqayyo Abbaa, Waaqayyo Ilmaa, Waaqayyo Afur Qulqulluu, Waaqayyo tokko eeggattan. Maal jechuu barbaadde isin jedhu. Gooftaan Yesuus Kiristoos dubrarra dhalatee geettu. Maal haasaa hojjettaa isin jedhu. Nuuf garuu eenyutu nu ibse? Hafuura qulqulluutu karaa ilma isaatiin keessi kennaa dukkan suni duwwa suni ibsee maqaan isaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Haaleluyyaa. Inni jalqaba namni wanti guddaan tokko nu beekuu kan qabnu waan Waaqayyo nu tolche beekuun barbaachisa yeroo hundumaa. Ameen. Sagalee Waaqayyo keessatti wangeelii Yohaannis 9:25 gubbaa deemtanii ilaaltan namicha beektaa haadhaaf abbaan isaa iyyuu deemanii inni nu nam guutadha isa deema gaafadha nuun gargalchina inni dhugumaan kalee akkas ture jedhanii dubbachaa turan. Akkasumatti sagalee Waaqayyo keessatti akkas sagalee Waaqayyo namichi immoo inni cubbama ta'uusaa ani hin beeku waan tokko duwwaa nan beeka. Ani jaamaa ta'ee dhaladhe amma garuu nan argaa jedhee jedha. Nam kan deddeebi'anii eenyuttu si fayyise eenyuttu jaamummaa kan kee keessa si baase eenyuttu ifa si tolche jedhanii deddeebi'anii gargalchanii jennaan. Ani waan tokko qof beekaa. An kalee jaamaa ture har'a immoo nan argaa kanan beeku kan qofaa jedhee jedha. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Seenaa keenya kakalee sun, duwwaa keenya kakalee sun, gadaantummaa keenya kakalee sun, cubbuu keenya kakalee sun, wallaal keenya kakalee sun, gaargal keenya kakalee sun, iyyummaa keenya kakalee sun, eenyudha galgal tokkoon kan jijjiire. Gooftaa miti. Akka namtichi kun galgal tokkoon iji jaamummaan ifatti ibsee nulleen lubbuu keenyatti hin qabnu lubbuu koo gaarummaa Waaqayyo si tolche hin dagatin Waaqayyo gaariidha jedhi dubbadhu jechuun qabnu namichi kun hin dubbatu awwaan bira hin beeku wanti amma inni raajii ta'uusaa gooftaa ta'uusaa cubbama ta'uusaa hin beeku isuma fura tokkotti otoo cubbama amma ta'e Waaqayyo cubbama dhaga'ee danda'ee waan hin ga'u hin hojjetu annan beeka waan tokko. Haleluuyaa. Inni raajiidha inni fayyisaadha jedhe maqaan Waaqayyo barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Yeroo hundumaa yaa saba Waaqayyo dhaabannee of laallee anin kalee jaamaa ture har'a immoo Kiristoosin ifa baheera jechuu qabna. Sagalee Waaqayyo ifa keetiin ifatti nu baasii jedha. Ifa isaan ifatti kan nu baase jaamummaa sun keessatti dukkan sun keessatti haleluuyaa gara ifa guddaatti nu fidee miti. Sagalee Waaqayyo keessa fuula tokko akkas jedha. Waaqayyo ulfinnaan jajadha kanaa miti. Waaqayyo hojii isa jajamaa akka labsinuuf dukkan keessa gareef isaa dinqisiisatti nu waamee jedha. Akkasii miti. Dukkan sibee keessa dukkan keessatti gara ifa bal'aatti maqaa isaa akka labsinu wangeela isaa akka labsinu nu yaame maqaan Waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yaa saba Waaqayyo yoo Waaqayyo qalbii nu kenne yoo Waaqayyo ayyaan nu baay'ise yoo Waaqayyo nu qarqaare hafa jireen keenya wanti nu hawwuu qabnu Waaqayyo mana kan kee keessa jiraachuu akka danda'u anu akka garbicha Waaqayyo Daawit anu Waaqayyo nan kadhadha Waaqayyo irraati waan tokko guddisee barbaada sulleeni meetii kuntaal tokko haanaa kennu jedhe warqii kuntaal tokko haanaa kennu jedhe hin jedhe beekumsa addaa haanaaf kennu jedhe qabeenyaan haanaa eebbisu jedhe hin jenne maal jedhe dubbii Waaqayyo keessatti dursaa qulqullummaaf mootummaa Waaqayyo barbaada achiin booda isaniif darama sagalee Waaqayyo akkuma jedhu garbichi Waaqayyo Daawit maan kadhate Waaqayyo an waan tokko si kadhadha hafa jireenya keetii kiyya man kan kee keessa jiraachuu akka danda'u na qarqaaree jedhe. Ulfinni guddinni Waaqayyoof haa ta'u. An Waaqayyo waan tokkichi nan kadhadha isa argachuuf nan barbaada innis bara jireenya koo hundumaa mana Waaqayyo kee jiraachuu gaarummaa Waaqayyo hojjetu ilaalu man qulqullummaa isa keessatti isa yaadachuudha jedha. Akkam namatti tola maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifamaa ta'u. Mana Waaqayyo keessatti manni Waaqayyo har'a dhaka ijaaram kanaa miti
manni waaqayyo har'a anaafisan keessi keen keessatti lubbuu keen keessatti waaqayyo kun gabbatee waaqayyo wajjin afuura waaqayyo wajjin waaqayyo sagalee isaa dhagaa waaqayyo qajeelfame isa fudhachaa waaqayyo waliin dubbachaa waaqayyo waliin jiraachuun waan hundumaa caala maqaan isaa bara baraan eebbifame haa ta'u. Namni waaqayyo wajjin jiru ibiddallee kee dabraan galaanallee kee dabraan sagalee si keessa dubbasuun si jajjabeessa si dhaaba abbaa sii ta'a haadha sii ta'a gorsa sii ta'a si qajeelcha ulfinni guddinni isaaf haa ta'u. Hallelujah. Jecha akka malee na turkeessa macaafa faarfannaa 65 afur gubbaa sagalee waaqayyo akkasatti namni ati fo'attee oobdii mana kee keessaa akka buufatuufis inni atiin ofitti buttee haa gammadu jedha. Ameen ameen ameen. Wanti gaarii isa mana kee mana qulqullummaa keessatti argamu hin quufnaa jedha. Namni ati fo'attee oobdii mana kee keessa akka buufatuuf inni atiin ofitti buttee haa gammadu jedha. Ameen ameen. Inni atiin fo'attee mana kee qulqullummaa keessatti akka inni si waliin jiraatuuf atiin maal tolchite ofitti buttee maal haa ta'u ka gammade haa ta'uuti jedha. Kun jechuun maal jechuudha? Inni akka beektaa sakkiin mudhiin walitti qabatu inni waaqayyoon walitti maxxanee ba'ee galu inni waaqayyootti maxxanee jiraatu maal haa ta'uuti haa gammadu kan eebbifame nama akkasiiti jedha. Iddoo kumaatamaa fuula biraa jiraachuu manna galgal tokko oobdii waaqayyoo kee jiraachuun caalaa jedha. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Osoo wanni fedhu dhufe osoo tole toluu baate osoo barii tole toluu baate odoo namni tole toluu baate odoo waldaan tole toluu baate waan tokko dhadhaa waaqayyo hafuura kee narraan fudhatiin jedha. Garbichi waaqayyo Daawit waaqayyo gara haaraa naaf kennu hafuura kee qulqulluu narraa maal hin tolchin narraan fudhatiin. Namni hafuura waaqayyo waliin jiru hin jabaata hin dhaabata baramaa hin darba. Ameen. Gadda isa keessa jabaatee waaqayyoon hin ba'a. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kanaaf kadhaan keessaan tokko haa ta'uti. Daawit nama responsibility guddaa qabu. Daawit mootiidha. Daawit nama saba waaqayyo geggeessu. Garuu waan baraan kadhan bara jireenyi kiyya hafa kiyya maan kan kee keessa jiraadhee ulfinni kee bareeduun kee arguu akka danda'u waaqayyo na qarqaaree jedha. Ameen ameen. Warri nama waliin deemu mudukee dadhabee hafa. Warri ulfinni waaqayyo bareedinni waaqayyo argateen kun immoo laakkum waaqayyo siifuun ati gajjecha waaqayyo sirratti ifaa. Hallelujah. Keessi kee dhuunfatee waaqayyo akka abbaan ilmoo fi baatu si baatee ulfinnarratti guddinarratti eebbarraa eebbatti. Hallelujah. Hubannootarratti waaqayyo sitti mi'aa akka damma daamu akka aanaanii sitti mi'aa. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo nam keessatti hin dulloomu. Warri waaqayyo beeku mi'eeffachaa garramamaa dinqisiifachaa waa gooftaa koo si wajjin jiraachuun jireenya si qabaachuun ba'aa miti si tajaajiluun eebba siif jiraachuun eebba jedhanii malee akka hoolaa qalmaa erganii guyyaa cufa haaditti hidhanii argisuun barbaachisu. Yoo sii galee haadi sun sirraa kuta. Atummaan odoon fedhiin gugguftee dhuftaaf miili isa jira jilbeeffatta. Oduu namni si yaamin tajaajilta galati kee waaqayyo irraa ta'e eegatta maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Mana isaa kee jiraachuun nuuf haa ta'uuti. Hafa kee ulfinni isaa argaa bareedumni isaa argaa hojjaa isaa argaa dubbii isaan dinqisiifachaa gorsa isaan jabaachaa hafuurri isaan dhandhamaa warra guddatu waaqayyo nuuf haa ta'uuti. Namni waaqayyo abdatu akka muka dhaattu galaana dhaabatee hillata jedhaa miti. Man waaqayyo keessatti latuun isaniif haa ta'uuti. Man waaqayyo keessatti latuun urgaa baasuun firii baasuun isaniif haa ta'uuti. Finni waaqayyoof haa ta'u. Sagalee waaqayyoo keessatti waa'ee Maartaaf Maariyaam nu cuftu nu beekna. Maartaan yeroo gooftaan mana warraa seenu
Gooftaan na ajaa'iba gita cufaa. Mani mootota otoo jiru, paalaasiin otoo jiru, warreen guguddaan qabeen qabu otoo jiru, inni garuu inni san jaalatu man Maartaa fa'a, man Maariyaam fa'a seenee achi nyaatee achi forfatee kayaan malee deemee tajaajila. Maqaan isaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Harka naadhaa hin jenne, na marsaa hin jenne, na ililcha hin jenne, ollaa hiyyeessaa seenee nyaatee cubbamichi waliin seenee inni otoo dhugumaan raajii ta'e akkamitti niitiin kun dhuftee eegimni isaarraa mammaratu hin arguu ture hin jenne sagalee Waaqayyoo keessatti. Maqaan man Maartaa fa'a man Maariyaam fa'a seenee wangeelli Luqaas 10:3 sagalee Waaqayyoo keessatti. Gooftaan garuu deebisee fi yaa Maartaa ati ni yaaddofta waan baay'eettis hamacamta kan barbaachisu waan tokkicha Maariyaam godoo gaarii isaa ishee duraan hin fudhatamne sana fo'atteerti jedha. Qooda gaarii eenyullee ishiirraati fudhachuu hin dandeenye eenyu fudhatteerti? Maariyaam fudhatteerti. Maartaa atiin waan cufatti hamacamtaa, hin rakkattaa, hin yaaddoftaa, hin dhiphattaa. Fulaan jiru dhiphinni hin barbaachisu. Fulaan jiru waan isan dhiphise narra dhiisaa kan jedhe Gooftaan beekaa beektaa. Yeroo gaarii ay Gooftaa akkasii miti. Galgal kan naa eeyyame alleensi yoo dhiphachaa bulaa kan jiru. Ay Gooftaa alleensi qarqaaraa diqqoo tuqumee balbal cufadhee bo'aa oolaa si qarqaaraa jennaa miti. Mee allee waan nan tulfaati kana qabadhee lafaan mara jennaa miti. Garuu inni man tokkotti illee hin dhiphatinaa. Abbaa qabnaa, michuu qabnaa, jabaa qabnaa. Tokkotti illee waan laf kana gadi jiru waan ilmi namaa kee darbuu danda'u hundumaa gadda, rakkinna, dhiphinna, yaaddoo imimmaan nama haquu kan danda'u, miila namaa gufuurra eeguu kan danda'u, lubbuu namarraa badiirra eeguu kan danda'u danda'a akka ta'e inni maal nuun jedha? Hin dhiphatinaa, hin yaadda'inaa. Yaaddoo keessan eenyurra dhiisaa? Narra dhiisaa. Ammaa isan tocha isan boqochiisaa nuun jedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Yaa kan barbaachisu waan tokkichaa Maariyaam qooda gaarii ishee duraan fudhatamne kana argatteetti jedha. Sagalee Waaqayyoo keessatti nu ciftuu qabeen Filiphoosos 4:6 tokkotti illee dhiphatina jedhan sagalee Waaqayyoo nagaan yaada namaa sammuu namaa darbu isaniif ta'a. Yoo maal taatan yoo iyyuu baa keessan fiddanii miila isa jala dhiiftan yoo iyyuu waan isa rakkis waan isa dhiphise isirra dhiiftan inni immoo nagaa keessi keessan qalbii keessan guutuun gar keessan dhufaa jedha. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Kan dhumaa Waaqayyoo wanni inni ganam kan nu dubbatu warra yaada garaa tokko qabu ta'a jedha. Ameen. Afaan tokko ta'a, yaada tokko ta'a, garaa tokko ta'a jedhee nu gorsa. Maqaan Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkasii sagalee Waaqayyoo ammas Filiphoosos 2:2 sagalee Waaqayyoo ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalatanii tokko ta'uudhaan yaada tokkotti waliif galuudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa jedha. Ameen ameen. Sagalee Waaqayyoo keessatti seexanii maal ta'uuf dhufee jira? Qaluuf, ijjeesuuf, balleessuuf dhufee jira. Ani immoo jireenya akka isaniif ta'uuf, jireenya illee guutee raafaa akka isaniif ta'uuf an dhufee jira. Waaqayyo yeroo hundumaa warri maqaa isaa beeku, warri isa tajaajilu, waldaan Gooftaa Yesuus Kiristoos yaada tokko jalatti, sagantaa tokko jalatti, haleluuyaa, yaada garaas, yaada fedha keenyaa didikka tokko fiixaan baasuu bulchaa ooluun taatiin yaada isaa isa baasaa, isa caalaa gura deemuu akka dandeenyu, isan saba Waaqayyoo maal naataa? Afaan tokko naataa, gara tokko naataa, yaada tokko naataa jedha. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u.
hojjaan seexanaa barkanaa guddaan tokko qabeen nam dhowwuu miti. Warqii nam dhowwuu miti, meetii nam dhowwuu miti, beekumsa digrii nam dhowwuu miti. Hojjaan seexanaa guddaan tokko obboleeyyan gidduutti tokkummaan akka hin jirre, afaan tokko akka hin jirre, haadha manaaf abbaa manaa, abbaa manaaf ijoollee, ijoolleef abbaa manaa, maatii gidduutti obboleeyyan waliin dhalatan gidduutti afaan dhabdu jechuudha. Yookaan inni mirga argata. Yoo nu facaane isaaf eebba. Yoo tokko taane isaaf immoo gadiidha. Maqaa Waaqaa barbaadaan eebbifamaa ta'u. Kanaaf nu yeroo hundumaa wanti nu irratti hojjechuu qabnu, we should be the agent, ambassador of Christ, striving for unity. Obboleeyyan gidduu tokkummaan akka jiruuf, waldaa gidduu tokkummaan akka jiruuf, nam gidduu tokkummaan akka jiruuf. Ameen? Walii gidduu tokkummaan akka jiruuf. I am a part of solution. Ani furmaata. Ani nagaa Waaqayyoo baadhee deema. Ani nafur Waaqayyoo baadhee deema. Ani tajaajila Waaqayyooti. Kanaaf jechi kiyyin, dubbiin kiyyin, bilbilii kiyyin, wanti an barreessu, wanti an boostochi yeroo hundumaa maqaa Waaqayyoo ol kaasuu qaba. Obboleeyyan gidduutti jaalalaaf tokkummaa uumuu qaba. Waldaaf eebba ta'uu qaba jechuu qabna. Maqaa Waaqaa barbaadan kan ibsu haa ta'u. Ameen. Biyyi kun haraafamuuti. Garuu isan sabab hin ta'ina. Maqaan keessan hin ka'in. Maqaan keessan dubbii Waaqayyoo keessatti idaan ka jaalala malee tokkoleen isan irra jiraatanii jira. Yeroo hundumaa maaliin beekama? Nama jaalala ta'uun beekama. Obsaan beekama. Wal baachuun beekama. Wal danda'uun beekama. Waliin dhiisuun beekama. Tokkummaa uumuun beekama. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Sagalee Waaqayyoo keessatti kan dhumaa Phaawulos garbichi Waaqayyoo eegii gooftaa kanaaf dhaanamee, gaargalee, hidhamee, garafamee, dhagaan dhaamee, gatii guddee gibaaseen duuba yeroo hundumaa gargal kan keessa maal laala? Waan tokko laala turuuf duratti. Ameen. Kanaaf garbichi Waaqayyoo maal jedhe? Ani waan na duuba darbe sun of duub deemee faarsaa bulaan jedhe. Waan darbe sun dagadhee waan na durjiru sun immoo qabachuuf waan tokko nan tolchaa jedhe. Maal tolchaa? Inni xeeffadhaa jedhe. Garabit garuu waan caalutti, garuu waan duratti maqaa Waaqaa barbaraan kan eebbifamaa ta'u. Kalee keenya caalaa boriin keenya abdii guddaa qaba. Ulfinni isaaf haa ta'u. Waan dabre caalaa wanti ittaanu inni bayeessa maqaa Waaqaa barbaraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Waan nagaa keenya, guyyaa keenya gammachuurraa gaddadeebis keessa tokko mala kan hin beektan dhaabatanii of dur laalu. Dhaabatanii kalee dabarsuun laalu. Kaleef boo'uu, kaleef gadduu, kaleef dubbachuu. Kaleen dabreera. Borumoo harka Waaqayyo jira. Guyyaa Waaqayyo nu kennu tokkitti kanatti immoo maal ta'uu qabna? Gammannee Waaqayyo eebbisuu qabna. Kanaaf garbichi Waaqayyo obboloota koo an akka nama harki isa keessatti isa galfateetti of hin lakka'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddee hafessi yaaduu dhiisee waan na dur jirussi nan hiixadhaa jedhe. Waan tokko tolchaa jedhe. Kan ta'us immoo dagadhee kana dur jiru immoo jireenyi kee kan boriif, jireenyi kee kan wanta Waaqayyo sagalee Waaqayyo keessatti yaadii ani sanii qabu maalidha? Jaalala. Yaada gaarii, yaada baasa ani saniif qaba. Yaada gadda saniif hin qabu. Yaadi saniif caalu saniif qaba. Yeroo hundumaa waan kee dabalu keessatti yaada nu ofii qabnu caala yaadii Waaqayyo tokkoon keenyaaf qabu yaada cimaa, yaada baasa, yaada jiraata, yaada fedhaaf gara Waaqayyo cibsu maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Kan eegi beekne maal ta'uu jalqabna? Haal hundumaa keessatti jabaannee Waaqayyo abdachuutti dhaabachuu jalqabna. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ameen ameen. Warri immoo waan of dur jiru dagatee waan isaan dur jiru qabuuf immoo ce'anii Waaqayyo irraa maal qabu? Gonfoo ulfinnaa, gonfoo tajaajilaa, gonfoo jireenyaa harka eenyu irraati? Harka namarraati hin jedhu, harka waldaarraati hin jedhu, harka gooftaarraati fudhachuuf jirraa jedha. Maqaa Waaqaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Haleluuyaa. Mee nu cuftinu hafuura kanaan waan Waaqayyo har'a nu dubbateen Waaqayyo wajjin kadhanna.
ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'uti.